Tole ashamar kafune kabajamtoota daawwattootaas leensaa inda mulunaa family Vanarifata jarjarun ko mali ronke unika Kafune kabajamtoota daawwattoota leensaa mulunaa inda family akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo boqqolloo facaafachuudhaaf guyyaa har'a lafa qoonfaruutti jirra arfaasaadha arfaasaan seenutti jira kanaaf boqqolloo yeroo gaawuu waqtii isaarratti jechuudha inuu facaafanna keenyatti jechuudha nyaanna asheeta isaa fi qeeqee mammanuma nyaannan binnu kanaaf ammas immoo yeroo isaa ga'ee facaasuutti jirra nu duukaa bu'aan qoonfarra kun akkuma argitan abbaan biiftuu qoonfaree jira tokkon jiru macaara macaaraan jiru isti qonna macaaraan barbaade jira garuu nagaa gaabbume see Aye, kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu. Nageenya badhaadha. Jirra galata Rabbi. Arfaasaa qotan malee birra mala ramatanii jedhanii amma qonnarra jirra. Oomisharra jirra. Boqqolloodha. Goommana. Baay'ee sin ajaa'iba. Qotaa isinis mana keessa gibbii keessa qotadhaa hojjenna. Walnaa hojjennu. Qotaa. Nama jiraa miti yoo. Nama jiraa miti yoo. Si. Nama jiraa miti yoo. Macaara. Inni ittiin qofaran kun. Mungkin akan me. Apa? Makan isi. Kan itu. Apa? Terang. Saya kopi. Besok. Hoppa. Lalu sabah sih bukan. Itrobe tu. Woi, apa sih jera? Sabah sih lalu. Durat nulfata tu deh, basa jira. Boqqolloo fi raafuu facaasuu fi boqqolloo raafuu facaasa nulfata dhuga. Kan boqqolloo facaastu jedheen gama maata ta'een gama naan facaasu. Edaa akkatti qoffaree facaasu kuna shawaadhaan.
Raga. Daawwattoota keenya akkasittiin kun akka ta'e dadhab qonfaramee hojjetamachuudha. Lafa isaa argaa jirtu yaada. Bu'ee uy akkuma argaa jirtu kana hunda qonfarree jechuudha. Kana hunda qonfarree jirra. Beeko mine ilaalme amma tan immoo isaan faana naasaa. Malo jirufte koy demite egg suuqi gattee dhufte muca ma eggiin qonfarraa suuqi eegii enneeni ishin immoo suuqi gattee maanni nagattanii jettee jechuudha. Kana amma kana qonfaramee jira. Kana akkuma argitan kana amma kana qonfara. Before man Yes, okay. Maali ilaaltan dhufnaa qoy. Isin ilaaluun barbaadechaa jirti. Lafti boqqolloo kun akkasitti. Amma kana hunda ganaa qonfarama. Akkuma argitan lafa bal'aadha jechuudha. Akkuma kana lafa kun hundi ganaa qonfarama jechuudha. Ganaa qonfarree facaafna jechuudha. Amma bokkaan roobaa jira waan ta'eef arfaasaa boqqolloo facaa'a. Bokkaan roobuutti jira. Baay'ee roobaa jira jechuudha. Samoona kana roobaa ture jechuudha. Kanaaf boqqolloo fi raafuu yeroo isaati jechuudha. Hin facaafamaa jechuudha. Kana ga'ee isin yaalaatu nuun jedha. Boqqolloo asheen isaa mi'a. Ani amman qonfareen taa'e kun akkuma argitan nan dadhabe jechuudha. Amma abbaa biiftuutu qonfaraa jira. Gargaaru abbaa biiftu. Abbaa biiftu sin gargaaru. Mana kita. Karena udah kena koperam.